Sagantaa sa'aatii kanan jalqabu jechuudha. Waaqayyoon walii wajjin kadhannaa tokko nan dubbisa. Kadhasa waaqeffannaa waliin hin jalqabu jechuudha. Yaa Waaqayyoo ani kooluu sitti galeera ati na eegi. Ani Waaqayyoon ati gooftaa kooti. Ati anaaf wanta gaarii hundumaadha nan jedha. Ameen. Yaa Waaqayyo si haa galatu. Ameen. Eegdee nu tiksite. Hamaan baraarte. Siin eegamne kunoo mana kee keessa jirra. Baay'een garuu bakka keessa jiru. Nuti garuu kan kee si haa galatu. Isa kanaan nu gargaari. Dubbii kee kan lallabuu dandeenyuuf sagalee kee ayyaana kee nu baay'isi. Kan hin gootan raawwatta si haa galatu. Maqaa Yesuusiin. Ameen. Sada Waaqa tokkoon ameen. Karaa keessa hundumaa Waaqayyootti kenna mana keessa itti deebuu dandeessu. Sagantaan keenya guyyaa kanumaanis goolabameera. Waaqayyo ameen. Gambara sirreessaa. Wanti dhugamu jira? Koshinaadhaan gogodii wayii Asirra hojjetamanii keenya. Maatii jira wanti dhugamu. Wanti dhugamu jiraatee jira. Naati maali? Nagaadhaas. Jirtuu? Taataa. Beefi dibee jiraattis? Wanti kun birrii 5,000. Birrii jira abshar. Ilaali. Jira birrii. Isin birrii baay'ee qabdu. Abduu wayyaan tuffannoo nu laafee ta'uu diddeetti. Namni itti dhaqaqiisi. Kootu argeera. Dhugaa ba'a. Keessumaa jira. What? Birrii meeqa jedhu? Birrii 5,000. Inni akkaan ijaarsa jaalatu. Namichi namoo dhiisi. Maaliif inni isaa keenyaa kennite? Gara mana keessa. Deema karaa amansa sababa. Karaa naa baanee jedhe mana kootti naa baay'een siin jedhe. Aanuu si argeera. Yaa naa baay'een jedhe aannan keessa sababa deemu gurgura. Naannoon deemsa. Lakkee waan isin dubba deemuuf siin qabute naannoo kootti na gadhiisa. Deema karaa keessa sababa. Gadi baay'ee siin jedhee gadi baay'ee. Gadi baay'ee. Gadi baay'ee. Maal kushinaadha? Mana kootti dhuftee hin lakkaa'inaan jette sabii birrii 5,000 guutaaree amma kun. Na takkaadha ministeeraa. Kuma shanii san jedhe 10,000 naa kennite. Baga machoofti boris immoo yaa rabbeeti macheessi fidiiti. Beri kun naaf dabaltu. Abbaa manaa kiyya wajjin itti ijaarrannaa, ijoollee keenya itti guddifamnaa, itti barsiifannaa. Akkuma warra abbaa qabeenya iddoo dhangaatan nus immoo iddoo dhangaannaa waaqa keenya wajjin immoo hin buuna nuti. Qaamna kana guddisa. Mana kootti immoo gabanaa fi dhiyaa akkuma. Machoofti kanatti dhagatta. Nama machoofti immoo waa biraa nagaa kanatti hin beekinati.
Maalti fedhaata godhanyaan korrammoo imaana wangeelaa kana lafa keessa ergaa mandaaratti laata yaa waaqayyo waan hoomsi aaduu si galateeffadheen ba'a mana kee keessaa maal dhabe yaa guutummaa biyya lafaa waaqayyotti gammaduu keessa gahee guddaadhaan na geessise isin warri isa keessa jiraattan ulfina maqaa isaa faarfadhaa jajuu isaas galateeffadhaa waaqayyoon gochaan kee maal dinqisiisaadha maal sodaachisaadhas aangoon kee guddaadha diinonni keessiif hin gubbuufu ameen yaa waaqayyo si haa galatu jedhee waaqayyo kun galateeffadhaa waaqayyo immoo na dhaga'a. Godanya kodo ga istiada doshi duwa da ismu fiji ati debi istigi mal taate yaa waaqayyo durii waan isheen keessa jirtu ati immoo garri gaarii warra lafa onaa keessa karaa kee isa hidhaandee dukkana filatanis immoo gara keetti deebisi laphee cabeessi dhaga'u ati keessa kaa'etti gara isaaniitti gara keetti of deebisiisi kana hin gootaa si agalatu karaa irra deemu hundumaatti na garri gaarii na jabeessis na dhaabe guyyaa dhuftu na dhabeen mana kee keessaa maqaa yesuusiin amiin. Shinto maaltu jira wanti dhugaatii bakka nagaan dhuftan nagaa maal ajajamu maal barbaadan baay'ee sigaara manni kee akka kennuu ama egaa jaalalli jedhinaati waan dhugaatiillee barbaadan malee ani akka nama tokkotti abbaa manaa qabaa waaqayyoofis immoo waaqayyo sagalee waaqa akkasidha dubartiin tokko abbaa manaa isheen dhala nama biraan jaallatiin nama biraan isheen jaallatiin jedha waan ta'eef isa malee hin barbaadu kanaaf waa'ee jaalalaa dhiistaniitu waa'ee dhimma dhuftanii faasoftanii fixxanii maal barbaaddu waan dhugaatinoo waan maal barbaaddu mee maaltu jira wanti barbaade jira waan barbaadan jira lafti yes eeggatiin dabaleera kuma tokko dabalee jira akkuma jaalladhaa jiran Amin nagaan keessan sinima ta'uu dandeechaate yookiin karaa nama waaqayyoo. Amin sin jedhaa godhannaa tokko dhufteetti nagaan siin haa ta'u kuneetti osina okkinaati nagaan siin haa ta'u siifillee garuu dhugaatii kana otoo dhiitte maal qabaayee badeesi maal sii godhe kana baattee hin galee deemta saayimuuna dhukkubsi dhiitti maal fi deebiin galee deemti taffaan kana baaqaa keessaa dubbiin sagalee waaqayyoo jireenya bara baraa qaba mootummaa waaqayyoo danda'a. Jireenyi kana caalessa jira. Ala dhugaatiin inni biyya lafaa kun uumaaf faayidaa siin qabu isa kanadha dubbiin. Badeesi isa kanadha inni jireenya mootummaa waaqayyoo nama dhaalchisu malee dhugaatiin. Mee waan tokko si tarbiyyee kana baattanee hin galee eenyutu kana qabame. Mee taa'ee
Taa'e waliin bashannanna. Keessa fuudhee kanatti. Mi'a siqi waan bashannanna. Ada shittoo mee tokko dabalii nama kanaaf. Lakkee haala lugu. Jira wanta inni ta'u. Lakkee guyyaa biraa deebi'ee dhuguu Argattee maalidha yalla. Lakkee yeroo inni buutee haqali namni na eegaa jira. Fixeera. Si galatumaa. Kennu maddeetti shi jaaladhu. Akka nama kana bareedu jeeku. Waan keessa amma mana kootti na ba'a. Ani sin barbaadu maal yeroo laatti narraa baay'ee maal abbaa mana kee horii maal kottu gadi bahe gadi bahe akka mana nyaati maalaadha abbaan mana kiyya hojjete barbaadan ta'e maali maaxan ishee dabarsitee dhugdi hamma maaxan ishee dhugdi maal ishee maalirratti naqxedha waa qabdi niitiin kun wayii ofitti nama harkiste. Ameen. nagaa keessan Nagaadha. nagaa keessan maal barbaada amala koo sanaan beektota xiqqoo ishee amala koo sanaan beektanii fi amala koo sanaan hafu jira isin garuu waldaan turre rakkina qabdu maal Zinjadii fideetti galle. Zira na bira. Abshir. birrii muddii dhagaa Abshir. isin garuu waan waldaa keessan hin beeka yeroo baay'ee tajaajilattanii wangeela waa fedhan kanaaf sirrii hin taa'ee galee rakkina qabu Dhiisi maal fidi. gara Fideetti. Isa kam dubbatti ishiinu. maaltu ishee Akka wanta labbaa qalbeessaa tokkodha. Fiidi waraqata wanta fiizarii fudhattee. Maal ishii dhibe amma qullaa qixxee qullaa deemte amma kana inni tu qaba amma waldaa waldaa ganama waldaa waldaa. Abshir. Siin jira. Siin jira. Kiitii kana amma qabdi. Beektuu dha taman ishee. lakkee ganaa tuttuu takkattuu dhimma hidhannoo ishee keessummaatu jira manni xiqqoo waan ta'eef hin barbaadadhu xinnoo dhibshee tuttaa beeka rakkoon qabu dafaatti dhugaatii dabale. Kiyyees immoo iddoo horii jira waan ta'e yeroo dhufetti neefneera wansa daa'ima isheetti fakkaata nama guddoodha ijoollee shanan qaba ani beerii ani dhufeetuu si gaafachuuf hin dhufetti lakkisa waan akkasii gadhiisaati waan dhuftaniif baatii dhugaati seeta isaa bakkees immoo nan barbaada birri kuma 12 sinirra ta'ee jira jechuudha amma akkasitti baatee booda immoo Zira. Jira inni nagubee yoo barbaadde bisi kan amma barbaada. Beekuu isa kennite fudhate. Laata kennite waan dhalatanii birri 50 malee waan dhalatanii sin Kaleessannaa waldaadha jettee waliin gadee utaantu akkas qabda. qabu. Qullaa kee. Abalu. Aman deemu. Lugaati baatee gara jireenyaatti fidda jennaa
wajjin teessee dhuguu jalqabde imaanaa kaleessa waaqayyo irraa fuute ani mana keessatti ta'an jette sana kan goote. Waggaa 12 erga namanii waan naaf har'a dhaaluwaan fedheeffatan. Sagalee kee kun ogasii ajjeese maal sagalee akkatti dubbatu turte kun argite kan si sheekeesse. Lakkiinsa kana utuu fuudhutti dhuguu karaan jireenya dhugaa kan ta'e garuu Kiristoos duwwaadha. Utuu Kiristoosin dhageessanii fayyina bara baraa qabdu. Kiristoosin dhagaa karaa isa dhugaa ta'e kana amanaa. Karaan jireenya dhugaa Yesuus Kiristoos duwwaadha. Dhaggeeffadhaa. Yesuusis ana karaan dhugaan jireenyi ana yoo ta'e malee eenyu gara abbaa dhufuu hin danda'u. Warra har'a Yesuusitti hin amanne guyyaa har'aatti kaasetti faradameera. Gara Kiristoositti deebi'e. Kiristoos har'as jaalata. Atis dhaggeeffadhu. Sitti faradameera. Har'a biyya lafaa keessa yoo jiraatte kana keessatti dafii gara Kiristoos deebi'e. Guyyaan fayyinaa amma keessa sa'aatii ammaati. Boris iftaanis jas miti. Kanaafuu gara Kiristoos deebi'aa. Waaqayyo uumamaan hundumaa keessumaan immoo yookiis immoo uuma abbaa waan hundumaa keessumaa immoo abbaa warra isatti amanne. Kanaafiyyuu isin uumeera garuu abbaa keessan miti amma kottaa abbaa keessatti deebi'aa. Isa abbaa keessan ta'e kanas immoo dhaggeeffadhaa. Atis yaa obboleettii koo deebi'i. Isa kaleessa iddoo aarsaa dhaabbate sana dhaga'e. Isan ta'uudhaan immoo badisa borsa irra ga'u ofii keessa dhaalta. Atis immoo kottu Kiristoosin amanu Kiristoositti jiraadhu. Harreen Kiristoos harka bal'isee isin eegaa jira. Eeyyee sitti faradama. Kiristoositti yoo amante garuu firdeen guyyaa irraatti kaasee sirra ni jira. Kiristoosin fudhachuu barbaadde yoo ta'e. Kiristoosiin fudhachuu yoo barbaadde yoo ta'e harka kee gara Waaqaatti ol bari. Ati fudhachuu barbaaddu? Kiristoosiin fudhadhu. Kiristoos jaallatu boriyyuu si jaallatu. Waggaa 12 miti. Kiristoos foonii miti. Kan inni dhufee as jiru yookiis immoo kan inni dhufee gara biyya lafaa dhufee fi qabeenya yookiis immoo wanta dhugaatii kanaaf miti. Jireenya barbaachisee kan lubbuu keef jedhee gara biyya lafaa dhufeera. Atis kottu isa dhugaa kaleessa fuute sana. Kanaafiyyuu isa dhugaa ta'e kanatti deebi'aa. Hin deebitu taanaan garuu ofii kee ofitti firdi fidda. Har'uma isu fayyadamu. har'as booda sattaan akkasuma kanaaf waan qabaatu maasii godhananii Atis itti koo deebii dhage. Dubbii waaqayyoo dhaga'uun abboonni irra caaludha. Kanaafiyyuu harka kee gara waaqayyoo. Yaa biyya lafaa si ganeera. Yaa seexana si ganeera. Yaa foonii dhiiga si ganeera. Yaa hojii dukkanaa si ganeera. Sa'aatii kanaa booda kan mucaa waaqayyoo waaqayyo dhala isaa na godhateera. Ilma isaa ergee gara biyya lafaa anaan immoo mucaa sana godhateera. Kaleessa wallaalummaa kootti isan balleessu hundumaa sa'aatii kana dhiiga ilma isaatiin na miicee. Ani kana booddee mucaa waaqayyooti. Waaqayyo nan tajaajila waaqayyoo kan hojjedhu. Amiin. Egaa imaanaan kun kan dubbicha immoo yeroo miti hin jedhin lallabe halkan hin jedhin guyyaa hin jedhin torbee hin jedhin akkasuma immoo garatti gortus immoo beeki. Walgahii warra jaallatanii deemtees hin hirmaatin. Kanaafiyyuu imaanaan kun hanga guyyaa gooftaa Yesuus Kiristoos deebi'u jabeessiitii eegi. Amiin. Egaa sagantaan keenya guyyaa irraa waliin eegalle jechuudha. Akkas jedha macaafa faarfannaa 133. Elaa obboloonni walii wajjin jiraachuun attam gaariidha, attam namatti tola. Amiin. Waaqayyo kadhannee guyyaa har'aa gara kadhannaa seena jechuudha.
yaa waaqayyo si haa galatu galanni siif haa ta'u lubbuu keenya eegdi foon keenya eegdi maatii keenya eegdi gaa'ela keenya eegdi nu gargaarte si haa galatu si wajjin jiraatan itti hin banne boris immoo waan gaarii nuuf qopheessitee jirta maqaa Yesuusiin nu wajjin ta'i ilmaa har'a qulqulluu sada waaqii tokkoon egaa amantii keessan karaa keessan hundumaa waaqayyotti kennatanii deemuu ni dandeessu jechuudha waaqayyo sana gargaareedha galanni haa ta'u. Jajjabachuun caalaa wangeela kanas immoo erga gaafa fudhatteef immoo lafa isin keenya jedhee mana waaqayyos immoo akkasii gargaaru anis immoo siin kadhadhaas immoo jabaatu isa dhugaa kana immoo dhugaa bahii egaa waa tokko immoo egaa si gaafachuun barbaada mucaanni hiriyyeen yookiin immoo hiriyyaan koo gara biyya lafaatti deebitee si wajjin lafa godhumaa oomishu ati biyya lafaa kee turte jechuudha mee kan goone yoo deebisee wayyaa mee anaaf se'uun an dhageessu waan biraa beektuuf jechuudha mee ati immoo takkaan yaadame fiikeeti jechuudha. Mee bakka akkoo qabate egaa ati immoo mee takkaan yaadame mee na yaadame duras ishii kan balleessu kanadha akka dhaabatti nama waaqayyo turte kanaaf yoo akka dhugaa deemtu waan ta'eef yoo argites immoo tarii dhugaa ture jechuudha anis immoo akkasii kana deeme yoo nama lamaa sadan tokkotu argate ittan dhugaa ba'a jechuudha. Akkam godhee lubbuu nama kanaa fayyadachuu danda'a maal gochuutu narra jira na gargaare yaa waaqayyo aba na gargaare narraan si baadha mirta fayyaa keenya si barbaadan ture namni na barbaadde kan si barbaadee fi kaleessa eegate si balleesseera lubbuu kee fuutti gaafatamaa anadha baay'ee si yakkeera maaliif daandii qajeelummaa isin daandii jallinarra deddeebi'e isin immoo daandii qajeelummaarra jallinatti si deebisa kanaaf dhugaan karaa jira gooftaa Yesuus Kiristoos malee injiru waan ta'eef har'a guyyaa fayyinaa amma inni deebi'uu danda'are gara fuula waaqayyootti silaa baay'een isa jakkeedha hin gadda kaleessa fuula isaa duraa batee waan hin taane hojjaan taane hojjedhe akkam yoon godhe naaf dhiisa waaqayyo waaqa araaraan waaqa dhiifamaan guutuudha ati silatti ekke jijjiirratti waaqayyo insi fayyisa kanaaf akka keessa waan inni jedhu na beekaa yaa waaqayyo gooftaa yaa waaqayyo kaleessa si yakkeera har'ammoo sitti deebi'e ija kee araaraan na laale ija kee araaraan foon koo biyya lafaa hordofee adeemeera har'ammoo gaabbee garteetti deebi'eera siganee biyya lafaa siganee kanaaf imaanaa kana adaraa dhaloota jabaatti si ga'anaaf uumaan goonee inni kaleessaa biyya ormaa keessa biyya lafa keessa jiraatu. Gara gooftaatti deebite si haa galatu waaqayyo isa gututee iddoo kanatti si fideef galanni haa ta'u boristaan imaanaa kana isa fuute kana lammata gara biyya lafaa galagaltee ilaala waaqayyos immoo si gargaarus immoo si wajjin jirra jabaadhu obboleettii kun hin deebi'in atis argitee deemtee gara biyya lafaa kana booddee argite waan ta'eef hin deebi'inis jechuu barbaanna waaqayyo si haa eebbisu. Deebinaa nu deebisii hin gorfannaa tiin gorsii deebinaa nu deebisii hin gorfannaa tiin gorsii gooftaa cubbuu keenyaa nutti lakkaa'ini boonyeessu amanaa nu jalaan jedhini nuuf kenni hubannaa nuuf kenni hubannaa nuuf kenni hubannaa waaqayyo sana eebbisu.
akkasuma eebbifamaa kanatti gola beeraa diraamaan kee jechuudha. Hanqina keenya immoo nutti maa iddoon itti sirrachuu qabnu sin jechuu jaalanna jechuudha. Saaroontuu immoo laayik, sabskiraayib, sheer godhaatii wajjin dhaabbataa irratti hirmaachuu dandeessu jechuudha. Kennaa kamiinuu kan qabdan jechuudha. Eebbifamaa Saaroon.